Rufaidaa jechuun dubartii musliimaa haakimii yookaan immoo narsii jalqabaa dubartii musliimaati. Rufeedaan anaaf karaa kooti daandii kooti jedhee yaada. Isin mootiidha. Dhuguma mootiidha isin jaarraasanii dubartoonni diiniif jecha jiraatanii isaan diin utuban lubbuutti laatanii gootota jagnoomsuun hayyoota ga'oomsuun gahee qabaatanii amaanaa islaamaa gamtaadhaan baatanii dhabanqooqa bulaa argatan nyaatanii dhaloota jajjabaa qaranii baasanii addunyaan jijjiiruuf jecha gumaachanii dukkanni wallaalaa diiniidhaan haa ifuuf gaddaa fi gadadoon dhalarraa haa kufuuf bulchiinsi qur'aanaa addunyaaf haa dhufuuf shoora guddaa qabdi dubartiin kaleessaa tan akkasii feena dhalootarraa keessa tan akkasii feena dhalootarraa keessa dubartii diiniidhaan addunyaa ijaartu tan ilmaan qur'aanaan oomishtee gad baaftu tan addunyaa tana waan addaa badhaaftu isii shira diinaa ilmiidhaan facaaftu dubartii akkasii jaarraa kana feena tooftaa isaaniitiin shira hundaa ceena dubartiin qaaliidha tan qabne fakkeenya isaan nuuf jabaannaan galma yaanne geenna isaan nuuf jabaannaan galma yaanne geenna kanaafuu jabaadhaa dubartoota keenya dalagaalee boonsaa isinirraa eegna nullee jajjabeessaa akka isaan kalee akka bu'aa buufnuuf nu cimsaa hamilee kenna kenna beeknee akka gahee baanu dhaloota bor dhufuuf akka fakkii taanu dhaloota bor dhufuuf akka fakkii taanu kamtu nuuf kenname isa kamtu keenya yookaan hin qabanne milkaa'uu dandeenya kam irraa bocanne foormulaa jireenya eenyutu nuuf ta'a fakkeenya waan darbe yaadataa tooraaf shoora keenya daandii kam qabannee galma milkii geenya seenaa kalee dabre gurraa garaa qabna osoo sana beeknu har'as maaf sobamna fakkeessuuf fakkaatuun nuti yoom dagamna eenyullee nun sobu hammam yoo fakkeesse nu dhala qur'aanni hayyoomsee ga'oomse osoo harkaa qabnu hammayyummaa haqaa tan keessa duwwaadhaan nun feenu tamaqaa ol antummaa dhugaa rabbitu nuuf kenne faaruun kan isaatii shukran laka jenne seenaa jaahiliyyaa duuba yoo midhanne dubbachuun na dhiba waan kalee mudanne kun taatee dhugaatii seenaa soban qabne gaafa dubartoonni jiraachuu dadhabdee akkuma dhalatteen jirtu awwaalamte sadarkaa namumaan gaafan ilaalamne akka meeshaatitti gaafa gurguramtu gammaddee jiraachuuf mirga jiruun qabdu addunyaan har'asiif iyyu kun jabeessee gaafas si baruudhaaf qorannaa geggeessee nama ta'uu keetu boodas mirkaneesse gaafa addunyaan tun xiqqeenyaan nu laaltu jaarraa dubartoonni salphinaan jiraattu gaafa akka ta'e dubartiin dhalachuun gaafa isaan dhalatan hin jiruuf gammachuun akka waan ta'anii uumamtoota addaa firaaf maatiin guutuun golgolaa eeggadda akkas turre kalee gaafa jaarraa durii wayiifan dubbadhe seenaa dubni xurii akka yaadannuuf jiruu jaarraa juhlii gaaf qura'aanni dhufee dhabamsiisu kufrii mirga jiraachuutu argattee dubarre mirga jiraachuutu argattee dubarre bara san keessattuu mootiidha dubartiin ga'ee dubartoota ol aanaa dhagatiin rakkoo keessa teettee diiniif bu'aa buufti dhalootatti aanuuf seenaa dheeraa kuufti kanaaf hin daganne seenaan bara baraan maashixaafa asiyaanu yaadata garaan isaan diiniif jecha lubbuu qaalii dhaban galmee seenaa gubbaa seenaa tuulaa qaban galmee seenaa gubbaa seenaa tuulaa qaban dhaloonni har'aa yoom seenaa hojjeta seenaa fuula dachii kanarraa mul'ata kan dhaloonni dhufus ittiin nu yaadatu dalagaa khayriidhaa kan rabbiin jaalatu tan guyyaa galataa ittiin mindeeffamnu takka lama jennee har'a haa jalqabnu takka lama jennee har'a haa jalqabnu kalee akkas ture gaheen dubartoota ture gumaachi hayyoota gurguddoo lakkoofneen dhaqqabne haadhatu ga'oomsee ummataaf gad kenne haati akkas turte gaafa jaarraa sanii sila hawwan teenya sanan dagatanii sila hawwan teenya sanan dagatanii والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته